Kallo Media. Itoophiyaan biyya nagaas guddina hin qabne ta'uun itti fufte. Tibba kana waa'een nagaa biyyoota addunyaa kanaa dhaabbata dhimma kana jala bu'uu fi qoratee waggaa waggaan ifa godhuun Itoophiyaa ilaalchisee gabaasni baase eenyummaa Itoophiyaa fi iddoo isheen jirtu kan mul'isedha. Itoophiyaan gaafa humna afaan qawween uummattoota cabsitee of jala galchuun boca ammaa kana qabattee kaastee hanga umurii jireenya ishee irraatti nagaan arganne. Biyyi kun nagaa akka dheebottee fi hawwiteetti haftee malee nagaan badhaatee akka biyyoota kaanii sabatiinsa argattee hin beektu. Itoophiyaa keessaa nagaan baduu fi nagaa dheebotaa hafuu isheef sababoonni jiran hedduudha. Inni hundee fi ijoon akkaataa itti biyyattiin ijaaramtee fi boca ammaa qabatteedha. Biyyi kun fedhaa fi jaalala sabaa fi sablammootaa keessatti argamaniin akka hin ijaaramin, uummattoonnis tokkummaa humnaa malee fedha isaaniin walitti dhufanii biyya waloo akka hin tolfatin hubatamaadha. Biyya kolonii humna afaan qawwee fi weeraraan hundeeffamte waan taateef tokkummaan jira jedhamus kana irratti kan hundaa'edha. Kana waan ta'eef hundeen nagaa dhabuu asirraa akka madde ta'uu hubatamaadha. Dhimmi kun dhimma ijoo kan hangaarraatti illee Itoophiyaa nagaa dhabsiise, sabatiinsa dhorkatee uummattoota illee qabbana dhorkachuun gatii kaffalchiisaa jiru ta'uun beekamaadha. Haala kaleessa turee fi har'as jiruun sirna cunqursaa fi ukkaamsaa kaleessa diriiree fi har'as sanuma hordofamuu fi jajjabeeffamuun Itoophiyaan gonkumaa akka hawwitee fi dharraatetti hafti malee nagaaf qabbana akkasumas sabatiinsa argachuu hin dandeessu. Haala nageenya biyyoota addunyaa waggaa waggaan gabaasa ka dhiyeessu dhaabbanni Global Peace Index jedhamu biyyoota addunyaa 163 irratti qorannoo gaggeessuun dhiyeenya kana akka ifa godhetti Itoophiyaa tarree gadaanaa irra kaa'uudhaan biyyattiin nagaa kan hin qabne, lolli keessatti hammaatee fi golama siyaasaa keessatti kuftee jiraachuu ishee mul'iseera. Biyyi gaafa hundeeffamtee kaastee hangaarraatti nagaan argatinii fi guddinni irraa fagaate kun jaarraa 21ffaa kana keessa illee mirga sabootaa beekuu diduun sirna cuuccaa fi cunqursaa diriirfameen dhiittaa mirgootaa ulfaataan dhala namaa hiraarsaa, duguuggaa sanyii gaggeessaa, yakkoota hedduu raawwataa bara jireenya ishee lakkaatteetti. Humna afaan qawween uummattoota cabsitee sirna gabrummaa ishee jala galfachuun Abisiiniyaa irraa gara Itoophiyaatti kan of moggaafte Itoophiyaan bara mootii Hayila Sillaasee, bara Dargii, achirraas bara mootummaa wayyaanee IPRDF fi hanga bara bittaa mootummaa badhaadhinaa PPR kanatti sirnuma cunqursaa, saaminsaa fi hacuuccaa hordofamuun biyyattiin biyya dhalli namaa keessatti hiraaree fi dhumate, biyya uummattoonni keessatti mirga dhablee ta'anii fi gaaffiin isaanii deebiitti waakkatame, biyya mana hidhaa sabootaa taatee akka jiraattuu fi itti fuftu godhamee jira. Bittoota Itoophiyaa arfan wal duraa duubaan dhufaniin gaaffiin polotikaa uummattoonni akka Oromoo fa'aa qaban deebi'uu waakkatamuun ijaarsi sirna diimokiraasii fi deemsi polotikaa hunda hammatee fi rakkoolee biyyattiif haqaan fala soquu gabaabbatuu fi diriiruu hanqatuun Itoophiyaan lolaan akka jiraattu, jeequmsa siyaasaan akka haraafamtuu fi eegee addunyaa akka taatu taasiseera. Kana irraa lammiileen miliyoonotaan lubbuu dhabanii nagaa fi qabbanaan biyya ofiirra jiraachuu hanqatanii akka godaananii fi baqatan taasiseera. Seenaa gaddisiisaan godaannisni fokkisaan kun hanga bara mootummaa PP ammaatti illee mallattoo Itoophiyaan ittiin beekamtu ta'ee itti fufeera. Haala nageenya biyyootaa irratti dhaabbanni Global Peace Index gabaasa waggaa bara 2025 kan ifa godheen biyyoota Afrikaa 44 keessaa Itoophiyaan tarree 36ffaa irratti kan argamtu ta'uu hubachiisuun biyyattii keessatti rakkinoonni jiran hanga walxaxaa fi hidda gadi fageeffatoo ta'uu isaanii mul'isee jira. Tarree sadarkaa nageenya biyyoota addunyaa agarsiisuu ka qopheessu dhaabbanni Institute for Economics and Peace tarreeffama nageenya biyyaalessaa nageenya biyyoota addunyaa ilaaluudhaaf wanneen mul'isan agarsiistulee 23 gargaaramuun haala nageenyaa fi tasgabbii biyyootaa akka galmeessu yoo ta'u, ulaagaadhuma kanaan nagaa fi sabatiinsa dhabuun sadarkaa Itoophiyaan irra jirtu qabatamaan kaa'eera. Sabatiinsa siyaasaa dhibeen amma camuu, lola babal'ateen nagaan dhibee dhumaatiin heddummaatu, guddinni dhibamuun qaala'insa jireenyaa ulfaataa uumameen hawaasni jiraachuu dadhabuu irraa Itoophiyaan mootummaa badhaadhinaan bulaa jirtu kan yeroo kamii caalaatti muddamsuu hamaa keessatti kuftee argamti. Haalaa fi sadarkaa nageenya biyyootaa akka gabaasu dhaabbanni kun ulaagaalee lafa kaa'ee fi kana irras dhaabbatee sadarkaa biyyootaa kan ibsu yoo ta'u, nageenya hawaasummaa, walitti bu'iinsi biyya keessaa fi alaa akkasumas
ijaarsi loltummaa gaggeeffamu laagaalee isaan ijoo ta'uu ibsa kana keessatti caqaseera. Qabxiilee kunneen dhibdeelee jajjaboo Itoophiyaa keessa mul'atanii fi Itoophiyaa irras darbee naannoottis kan mul'atan dhibdeelee jajjaboo ta'uun falmisiisaa miti. Jeequmsi siyaasaa fi guutuu biyyattii keessatti loltoonni gaggeeffaman jireenya hawaasummaa jeeqee mancaatii dinagdee hordofsiisuun gaaga'ama uummatatti dhalcheera. Har'a boora'insa siyaasaa fi babal'atuu waraanaan jeequmsi hawaasummaa guddaan mul'ateera. Itoophiyaa keessa isheetti nagaa hin qabne sababoota adda addaan olloota ishee waliinis nagaa amansiisaa fi waaraa waan qabdu. Mootummaan PP akkuma mootummootaa fi sirnoota darbanii gaaffii polotikaa uummata Oromoo fi kasaboota kaanii humna afaan qawween furuuf uummata sodaachisee afaan qabatee akka taa'u taasisuuf aangoo seeraan ala qabatee humna waraanaan tikfataa jiraachuuf waraana ijaarratuutti fuulleffatee jira. Ijoollee umuriin loltummaaf hin gahin dabalatee dargaggoota hanga qonnaan bultoota ari'ee qabuun loltummaaf leenjifataa jiraachuu isaa ni hubatama. Raayyaa ittisa biyyaa, milishaa, farra riphee lolaa, gaachana sirnaa fi kan kana fakkaatan maqaa itti tarrisuun humna waraanaa ijaarrataa jiraachuu isaatu hubatama. Caalaatti biyyattii dirree lolaa gochuun uummattoota mirgaa sarbee itti roorrisaa, dhiittaa mirgoota hamaa dhaqqabsiisaa akka jiru himama. Deemsii fi tarkaanfiin mootummaa badhaadhinaa kun biyyi lolaan ijaaramtee fi lolaan as geesse kun ammas gaaffii jiruuf furmaata siyaasaa kennuu dhiiftee cunqursaa fi ukkaamsaan lolaan akka jiraattu taasisee jira. Haalli Itoophiyaa keessaa ulfaataa akka ta'e dhiittaa mirga dhala namaa sadarkaa hammaataatti akka jiru biyyattiin waraanaan qabamtee muddamuu caalaayyuu lolli kun lubbuu uummataa gaagaa akka jiruu fi nagaa fi sabatiinsi biyyattii irraa fagaatu ibsa dhaabbileen mirga dhala namaa idil addunyaa fi kan naannoo yeroo yeroon baasan irraa hubachuun ni danda'ama. Ibsoota Human Rights Watch fi Amnesty International fa'aa baasan irraa waa hedduutu hubatama. Addatti waajjirri ministeera alaa Ameerikaa gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa biyyoota akka bara 2024 dhiyeenya baasee keessatti Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa bal'aa dhiittaa dhala namaa mootummaan Itoophiyaa paartiin PP'n hoogganamu raawwatu baasuun haalli biyyattii keessa jiru yaaddessaa fi furmaata akka barbaadu ta'uu hubachiisee ture. Addatti Oromiyaa keessatti ajjeechaan, hidhaan, ukkaamsanii balleessuu fi waliigalatti sarbamiinsi mirgoota hamaan waraana mootummichaa fi caasaalee mootummaan raawwataman bal'aa fi yaaddessoo ta'uu agarsiiseera. Mootummaan Ameerikaa fi dhaabbattoonni garaa garaa loloota adeemaa jiran dabalatee dhibdeelee siyaasaa jiran karaa nagaa fi mariin gudunfaa akka argatan yaada dhiyeessaa akka turanii fi jiran ta'ullee mootummaan badhaadhinaa akkuma abboota isaa darbanii dhugaatti rakkoo jiru furuuf fedha dhabuu irraa tattaaffiin godhaman milkoomina hin argamsiisne. Kun ammoo lollii fi jeequmsi siyaasaa akka babal'atee itti fufu godhee nagaa fi sabatiinsa biyyattii irraa balleessuun uummattoota rakkoo caalu keessa galcheera. Akka gabaasa dhaabbata Global Peace Indexiitti haala lolaa Tigraay keessatti uumame dabalatee tasgabbii dhabuu naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti uumaman buqqaatii jimlaaf rakkinoota namoomaaf akkasumas rakkoon nageenyaa bal'aan akka jiraatu taasisuu ibsee kun ammoo nageenyaa fi tasgabbii biyyattii haalaan hubachiiseera. Walitti bu'iinsa yookaas loloota hidhannoon gaggeeffamaniin alatti tasgabbii dhabuun siyaasa Itoophiyaa sadarkaan nageenya ishee gadaanaa akka ta'uuf wantoota taasisan keessaa isa tokko ta'uu ifa gochuudhaan dhibdeelee jiran furuudhaaf marii fi carraaqqileen taasifamanis gadi aanaa ta'uu mirkaneesseera. Dhaabbanni Global Peace Index mootummaan Itoophiyaa garaagarummaa keessoo to'achuu, walitti bu'iinsa naannolee furuu fi tasgabbii waaraa mirkaneessuu dadhabuu isaatiin biyyattii yaaddoo walitti bu'iinsa hamaatiif akka saaxilamtu ishee taasisaa jira jechuun haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiruu fi maalummaa mootummaa PP ifoomsee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa kan hangammaatti dhaggeeffattan qophii faana Keelloo ture. Qophii keenya torbeen hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Keelloo Miidiyaa.